Isa yookiin Iyesuus nabiyyi kabajamaa fi sadarkaa guddaa qabudha. Rabbiin haala addaatiin akka dhalatu isa taasise. Haati isaa Maryam amala gaarii fi toltuu hojjechuun beekamtuudha. Maryam mana amantaa beekamaa keessatti dhalattee fi xiqqeenya irraa jalqabuun ibaadaa irratti tan guddatteedha. Kana jechuun iddoo eenyulleen isitti hin seenin Rabbiin gabrittii Zakariyaa alayhi salaam nama isii kunuunsuu fi guddisuudha. Yommuu haala isii ilaaluuf itti seenu firfira garagaraa isii biratti argee kuni eessaa siif dhufa jechuun gaafate. Isinis kuni Rabbi biraahi, Rabbiin nama fedhe herrega isaa malee soora jetteeni. Ilaali Quraana suuratul Al-Imraan 3:37 irraa Maryam guddattee umrii shamarrummaan erga geesse booda gammachiisanii ilma argachuun ni dhufee fi maleekaan Jibriil yookiin Gabriel itti dhufuun ilma maqaan Isaa jedhamu isiif gammachiise. Maryamis osoo dhiirri na hin tuqin akkamitti ilma argadha jechuun gaafatte. Quraanni akkana jechuun nuuf hime. Maryamis yaa gooftaa kiyya osoo namni tokkolleen ana hin tuqin akkamitti ilma naaf argama jette. Innis ni jedhe akka kanatti Rabbiin waan fedhe uuma. Inni yeroo waan tokko murteesse ta'ii qofa isaa jedha. Wanti sunis yeruma sanitti ta'a. Suuratul Al-Imraan 3:47 ilaalladha. Arraaf seenaan keenya kutaa tokkoffaa asumatti dhaabna. Kutaa lammaffaan boru Ramadaana lammaffaa isiniif dhiyaata. Ramadaana kana waan keerii dhaggeeffattanii yoo nama dhageessisuun fedha keessan ta'e sheer laayik gochuun waliif qoodaadha. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse ani Burqaa Sheeh Yuusuf. Peejiin keenya Burqaa Laaf Istoorii Oroodha. Galatoomaa. Kunoo nurra fidee gooftichi guddaan ji'a isa keessa hidhamu shayxaanni ka keessa cufamu yaa'akii azaamni ka keessa banamu jabadhu jannanni. Allahu yaa Allahu rabbal aalamiina ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا.